Ashama harka fuuni daawwattoota keenya kun chaanaalii kan ijoolleeti. Chaanaalii kan ijoollee kanarratti oduu duriiwwan babbareedoo isinii dhiyeessaan jira. Sichis ittan fufaa. Isinis gama keessaniin subscribe fi share gochuudhaan na jajjabeessaan jira. Oduu duriiwwan afaan baay'eetiin qopheessa. Afaan Oromootiin, afaan Amaaraatiin, afaan Tigreetiin, akkasumas afaan Guraageetiin yeroo dhiyootti jalqabuuf jenna. Kanaaf ijoolleen keessan multilingual akka ta'an beekumsa afaanii baay'ee akka qabaatan ni gargaara jedhee yaada. Ijoollee keessaniifis seenaa garaadha hin banne teechisee kan darbu ta'a. Kanaaf gama keessaniin kan isinirraa eegamu bahadhaa. Anis gama kootiin waan nan danda'e hunda nan godha jedhee yaada. Galatooma. ሰላም ውድ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁ? ይህ የከን ኢጆሌ ቻናል ነው። ከን ኢጆሌ ቻናል ላይ ለልጆች የሚሆኑ ቆንጆ ተረቶችን እያቀረብኩ እገኛለሁ። ለልጆቻችሁ የቋንቋ እውቀት እንዲሆኑ ደግሞ በአፋን ኦሮሞ፣ በአማርኛ፣ በትግርኛና በቅርቡም በጉራጊኛ ተረቶችን የምናዘጋጅ ይሆናል። እስካሁን ትግርኛና ጉራጊኛን አልጀመርንም ግን ኦሬዲ ዝግጅት ጨርሰን በቀረጻ ላይ ነን። ስለዚህ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እናንተም በእናንተ በኩል ደግሞ ሰብስክራይብ እና ሼር በማድረግ ድጋፋችሁን ግለጹ ለማለት እወዳለሁ። መልካም ጊዜ ይመቻችሁ። አትቆጩበትም እላለሁ። ቻው